Adde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun muudaman. Manni marii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee gochuun filate. Adde Adaanech Abeebee kantiibaa taantu magaalaa Finfinnee ta'uun hojjechaa kan turan yoggaa ta'u waggoota 5 dhufaniif aangoo kennameef kanaan tajaajiluu waadaa seenaniiru. Filannoo marsaa jaffaa akka biyyattiitti adeemsifameen booda bulchiinsi magaalaa Finfinnee yaa'isa calqabaa guyyaa har'aa taa'aa tura. Manni marii bulchiinsa magaalichaa yaa'ii kibxata adeemsifameen Adde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'anii akka hojjetaniif irra deebiin kan filate wayita ta'u Adde Buzinaa Alqaadir ammoo afyaa'ii gochuun filateera. Manni marii magaalaa Finfinnee sagalee guutuudhaan kantiibaan Finfinnee akka ta'aniif mirkaneessaniiru. Kana malees manni marichaa Adde Buzinaa Alqaadir afyaa'ii gochuun filateera. Paartii teessoo hedduu injifatee Bilxiginnaa keessaa kan filataman Adde Buzinaa Alqaadir miseensonni mana marichaas sagalee guutuudhaan mirkaneessan. Manni marii magaalaa Finfinnee teessoo 138 qabu waggaa ta'u afyaa'ii haaraa filatamanis kakuu raawwachuun hojii isaanii calqabaniiru. Gama biraatiin ministeerri dhimma dubartootaa fi daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa Filsan Abdullahi Ahmad hojii gadhiisuuf iyyata galfachuu beeksisan. Ministeerittiin irra karaa fuula tiwiitarii akka ifa taasisteetti uumamni dhuunfaa isaanii sammuu irratti dhiibbaa olaanaa taasisuu akka sababaachiruun hojii gadhiisuuf iyyata galfatan. Adde Filsan wayita aangorra turanitti milkaa'ina hojii waajjira ministeera isaaniitiin takka boonan kaasaniiru. Filsan gaaffii fi deebii waliin taasisu BBC'n gaaffii dhiyeesseef deebii kennuu baatanillee dubbii ministeerichaa oduun aangoo gadhiisuu ishii kan hin eeggamne ta'uu BBC'tti himan. Obbo Zalaalem Shambal aangoo gadhiisuu Filsan ilaalchisee kan toora miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisaniin alatti bal'inaan bira akka hin qaqqabne himan. Mootummaanis dhimmicha irratti hanga yoonaatti wanti jedheellee homtuu enjerom. Adde Filsan osoo gara aangoo mootummaa kanaatti nufiin dura Roogeettii keessattuu walitti bu'iinsa baha Itoophiyaatti gareewwan Somaalee fi Oromoo jidduutti uumamee ture keessatti marii hawaasa jajjabeessuun beekamti turte. Bara 2019 ammoo buufata TB walabaa kan calqabaate naannoo Somaalee keessatti hundeessite turte. Aangoo gadhiisuu ministeerittiin kun muummichi ministeera miseensota kaabinee jijjiiruu jedhan gabaasa jedhu dursee kan ta'edha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waraana naannoo Tigraay wal qabate dhiibbaan idil addunyaa mudataa jira. Lammiileen biyyattii ga'umsaa fi faayaan qaama isaanii hayyamuuf hundi waraana adda bilisa baasaa Tigraay TPLF irratti gaggeeffamutti akka makamuuf waamicha taasisuu isaanii ni yaadatama. Waraana naannoo Tigraayitiin baatii 11 dura eegaluuf amma gara naannolee hollaatti babal'ate kana wal qabatees lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen miiliyoonotaan ammoo bakka jireenya isaaniirraa buqqaafamaniiru. Dhaabbileen deeggarsaa akka jedhanitti namoonni kumaatamaan dhiibbaan lakkaa'aman ammoo haala beela cimaa keessatti argamu. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnootiin TPLF namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwachuuf himatamaa jiru. Haa ta'u malee gareewwan lamaanuu himannaa kana ni waakkatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa bakka nagaa tura. Bye bye.